Wattoota toora 4 kiiloo deelii guyyaa har'aa sagantaa waggoottan 60f miidhagina waltajjii kan ture kabaja Dr. Artist Ali Birraa qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerraa. Kun 4 kiilootan 60 darbaniif sagalee isaa kiilooleedhaan sirboota hedduu afaanota garaagaraatiin sirbeera. Ammas sirbaa jira. Artistiin kun Oromoof qaaliidha. Umrii ijoollummaa, dargaggummaa fi geessummaa Oromoof kennee jiruu isaa aartii taasifatee hojjeteera. Kanaanis dararaa fi miidhaan hedduun kan irra ga'e yoo ta'u, inni garuu osoo harka hin kenniin ofii gadi jedhee Oromoo ol qabe, ofii biyyaa baqatee Oromoo biyyatti kabachiise, ofii tuffatame Oromoo mataa ol qabachiiseera. Waliigalaaliin nama Oromoof dhalatee Oromoof jiraate waan ta'eef seenaa isaa fuula tokkoon yookaan sagantaa tokkoon barreessanii xumuruun yaaluun galaana keessaa fallaanaan akka waraabuti. Hojii inni umrii isaa guutuu hojjete kanaaf ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa sagantii beekamtii galateeffannaa qopheesseeraa fi torban darbe hiriyoonni isaa, dinqisiifattoonni isaa akkasumas keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti adeemsifamee kan jiru yoo ta'u, kitaabni seenaa isaa irratti barreeffames eebbifameetiin jira. Nutis yaadannoo isaa akka nuuf ta'uuf odeeffannoo Ali Birraa ilaalchisee hiriyoonni isaa kennan qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan ammas irra deebi'uun isin affeerra. Hiriyaa Dr. Kabaja Artist Ali Birraa kan ta'e Mahammad Qophee akka jedhutti Artist Ali Birraa baandii arfan qalloo bifa qabsootiin ijaaramte keessatti dhalatee ba'e. Gaafa ba'u Birraatu bare jedhee weellise maqaan abbaasaa Birraa ta'e. Walleen sun Birraa aadaa fi aartii Oromootiif bari'uusaa kan ibse ture. Aliin nama aartii Oromoo jalqabee bu'uureesse, ijaaree fi guddisedha. Abbaa artistoota har'aa jiraniiti. Osoo inni dhalachuu baatee baay'een artistoota ni dhalatu jechuun rakkisaadha. Namni kun nama Oromoon deessee guddifte Itoophiyaa, Afrikaa addunyaaf kennite kennaa addaati. Nama Oromoon ittiin boonu, nama hojjetee Oromoo boonsedha. Aliin barsiisaa dhalootaati. Akka nama tokkoottis, akka artistiittis, akka qabsaattis nama fakkeenyummaa guddaa qabudha. Kun dhalootatti darbee dhaloonni dhaaluu qabu. Kana gochuuf ammoo sagantaan beekamtii kennuun daran barbaachisaadha jedha Mahammad Qophee. Aliin nama aartiin dhalatee aartiif jiraatedha. Nama uummata isaaf waan guddaa buusedha. Waa'ee isaa dubbachuun keessumaa nama beekuuf dubbachuu rakkisaadha. Namni kun akka biyyaatti, akka Afrikaatti nama dhibbaaf nama kumadha. Gama muuziqaatiin qofa yoo ilaalle Aliin muuziqeessaadha. Meeshaa muuziqaa 4 waan taphatuuf ofuma isaayyuu baandiidha. Afaanii yoo fudhanne namni afaan 7 sirbee Itoophiyaa keessa hin jiru. Artistii hojiif na barbaachisa jedhee afaanota 8 dubbachuu bares hin jiru. Sagalee kiiloolee fi akka nama 6-7 kan weellisudha. Ergaan sirboota miidhagoo fi yoomiyyuu kan hin dagatamnedha. Namni hojii isaatiin xiqqaa guddaa biratti jaallatamu kan sabaaf sablammiin jaallatu hin jiru. Akka Oromootti namni yeroo jalqabaatiif muuziqaa godinaalee Oromoo walitti fide isaa diree dawaa taa'ee Salaaleetti galuuf kan jedhu Jimma kan kaasu Ali Birraati. Karaa hundaan fakkeenyummaa addaa qaba. Namni gara muuziqaatti dhufu saba kam keessaayyuu yoo ta'e sirba shaakalu kan jalqabu sirba isaatiini. Weellistoonni hedduun gaafa sirba eenyuutiin sirba eegalte jedhamanii gaafataman kan himatan isaa namoonni kilabii garaagaraa keessatti sirba Ali Birraan buddeena ta'ee fi ittiin jiraatan danuutu jiru. Ali Birraa nama aartii Oromoof wareega guddaa kaffaleedha. Gaafa jalqaba Finfinnee dhufe qarshii 20f uffata halkanii maramte tokko qabateeti. Obboleessa hin qabu, fira hin qabu. Dirree dawaa keessatti waggaa tokkoof akka manaa hin baane ganama waajjira poolisiitti akka mallatteessu dhaabbiidhaan hidhamee magaalaa Harar keessatti ji'oota 6 hidhamee weellisuuf jecha gaafa Jibuutii seenu daangaa cabsitee deemte waggaa tokkoof hidhame nama ijoollummaa isaa gidiraa keessa galeedha. Aliin nama uummata kanaaf sagalee ta'ee jiraate, qabsoo mirga Oromootiif wareega guddaa kaffaleedha. Yeroo Oromoota biyyoota baay'inaan ala jiraatan abbaa fi obboleessa ta'ee kan jajjabeessu, kan wal fuusisu isa. Ambaasaadar Oromoof Itoophiyaa ta'ee addunyaa irra deemuun
Oromoon maal akka ta'e kan beeksisedha. Warreen nu tuffatanii wal nu qixxeesse isaanii ol nu geesse waan ta'eef kabajni inni qabu guddaadha. Alii Birraa kabajuun dhaloota kabajuu fi isaaf beekamtii kennuun namoota isa waliin turan hunda yaadachuuf kabaja kennuudha. Aliin keessatti Oromummaa, tokkummaa, miidhagummaa fi Oromummaatu mul'ata. Kanaaf isaaf kabaja kennuun Oromoof kabaja kennuudha. Kana qofaa miti Aliin kitaaba deemuudha. Innumti seenaadha. Seenaa isaa immoo isa barreeffamee dhumu miti. Akka waliigalaatti Aliin injiinarii aartii Oromoof bu'uura kaa'edha. Samii ogummaa Itoophiyaatti ifee waggoota 60f ifee kan jiraatedha. Simboof naatoo qabuun waltajjii kan guutuudha. Nama akka Alii deebisanii argachuun waggoota gaafata. Kennaa Rabbii isa addaati. Yeroo Oromoon jibbanii fi tuffatan lakki Oromoof Oromummaan kan jedhee aartiidhaan agarsiise diinota Oromoo kan afaan qabachiise gameessa beekamaa fi jaallatamaa Oromoon qabudha. Seenaa aartii Oromoo keessatti nama osoo addaan hin kutiin waggoota dheeraaf weellisedha. Akkasumas dandeettii addaa kan aduu ifaaf guddachaa deemuu kan qabu jaarraa walakkaa oliif osoo addaan hin kutiin nama guddina aartii Oromoof ta'ee biyyaaf gumaacha olaanaa gumaachedha. Aartist Aliin nama yeroo fi dukkana keessa taa'ee aartii Oromoo ifatti baasedha. Weelluuwwan isaa keessatti sirbuu qofa osoo hin taane ergaawwan ajaa'ibsiisoo saba ijaaran kan hin dulloomnee fi yeroon irra hin dabarre kan dhaloota kaleessa tajaajilan kan dhaloota har'aa ittiin jiraatu kan fuulduraas kan itti fayyadamu nama sirbedha. Sirboota keessaa kanneen akka barnoota ammas barnoota kan ta'uu qaba. Kaayyoon Oromoota afaan Oromoo hundee Oromummaa aarsaa beloo gurraan malee'u karaan manna abbaa gadaa'essaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'in seenaa saba barreessaa fi kan kana fakkaatan sirboota dukkana keessa ta'anii Oromoo ijaaruu fi jajjabeessuuf sirbamanidha. Kana qofa osoo hin taane sirboota isaa keessa miirri gartummaa kan hin jirree fi dhaloota sadarkaa hunda kan ijaarudha. Haala kanaan nama aartii Oromoo mataa ol qabachiisee dhufedha. Kun immoo sirboota jalaa dhufaniif fakkeenya waan ta'uuf beekamtii kennuun galateeffachuun barbaachisaadha. Namni kun waggaa 60f haala miidhagina ta'een hojiiwwan eeraman hojjetu waan hundi mijataa ta'ee fi miti. Bu'aa bahii hedduu keessa osoo abdii hin kutatiin kaayyoo ofirraa asiifachi osoo hin jedhin osoo qilleensa yerootti hin fudhatamin waggoota dheeraadhaaf kan uummata isaa tajaajiledha. Afaan Oromootiin qofa osoo hin taane Afsumaalee, afaan Amaaraatiin, afaan Affaariin, afaan Harariitiin akkasumas afaan biyyoota ollaa keessaa sirba Sudaan fi kanneen biroon sirbuudhaan saboonni biyya kanaas akka wal beekan kabajan wal faarfatan waliin jiraataniif eenyummaa isaanii beekuun hojii bal'aa hojjeteera. Hojiiwwan waggoota 60 sagantaa gabaabduudhaan himnee kan finnu miti. Hojii isaa kanaaf ammoo galateeffannaan inni bara baraan dhaloota irraa qabu kan itti fufu ta'a. Kun 4 kiiloo deeliidha. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Kabajamoo daawwattoota keenya fuula keenya kana subscribe gochuun maamila keenya akka taataniif ergaawwan karaa 4 kiiloo deelii darban yeroo yeroon akka hordoftan isin beeksisna. Kun 4 kiiloo deelii.